Kam jirtu ijoollee. Egaa kun shaakala afaan Oromoo kutaa 20ffaan. Egaa torban darbee shaakala afaan Oromoo kutaa 20ffaa keessatti maqaa meeshaalee alaa yookaan kan qonnaa waliin ilaallee turre. Isa keessaa kan ittiin lafa qotan, meeshaa ittiin lafa qotan keessaa kan akka gindii yookaan geendoo maqaa isaa fi wanta inni irraa hojjetamu akkaataa waamicha isaatii waliin ilaalleerra. Egaa Oromiyaa keessatti wantoota jiran keessaa kan gindoo waliin hojjetu ammoo harqoota akka jenne maqaa isaa har'a waliin ilaalla jennee beellamaan addaan baana. Egaa harqoti maal fakkaata? Maalirraa tolfama? Akkaataan waamicha wantoota walitti dabalamanii harqota isa jechisiisee immoo kanatti aanseen isiniif dhiyeessa. Mee egaa turtiin keessan naa wajjiniin haa ta'u. Obsaan na caqasaa, maatii keessan gaggaafachaa waliin irra deddeebinee shaakalaa adda baafannee walitti deebinee wal gaafanna jechuudha. Ijoollee. Egaa harqoti mukarraa tolfama. Harqoti mukarraa tolfama. Harqotatti wanti dabalamu kan biraan yoo jiraate harqota jabeessuudhaaf funyoo kan quncee irraa tolfamu akkasumas gogaa irraa kan tolfamtu. Maqaa ishees booda walitti deebinee ilaalla. Akkanuma jalmara erbeerraa yookaan bututtuu irraa kan tolfamu yookaan immoo toggoo yookaan qoncoorraa kan tolfamudha. Isaan kun eessatti dabalamu? Bakka kamitti barbaachisu? Tajaajilli isaanii maalinni? Isa jedhudha. Egaa fakkii harqotaa yookaan immoo waanjoo jennee isa waamnu asirrattan isin argisiisa. Egaa yeroon isinitti argisiisuu jalqabu maqaa isaa barreessaan deema waan ta'eef suuta jettanii qabachaa deemuun gaariidha. Egaa yeroon suuraa kana kaasu hundumti keessan harqota kana akka isiniif ta'utti shoobdanii kaasuu dandeessu. Maaliif jennaan kana yoo suuraa isaa kaasuu dandeenye harqoti maal akka ta'e nama kamittillee himuu yookaan argisiisuu ni dandeenya jechuudha. Egaa suuraa harqotaa isin akka isiniif tolutti waraqaa keessan irratti bareechitanii miidhagsitanii kaasuu ni dandeessu. Asirratti kaasuu xiqqoo nama dhiba waan ta'eef suuraa harqotaa ofii keessaniif fakkeenya asirratti isiniif kennu irraa kaatanii tolfachuu ni dandeessu jechuu kooti. Egaa harqoti jirma guddaa kana fakkaataa jechuudha. Harqoti jirma guddaa kana fakkaata jechuudha. Harqoti walumaa galatti uraa fulla'aa afur qaba. Uraa fulla'aa afur qaba jechuudha. Gara oliitii gara gadiitti kan hurame. Hurichis kana fakkaata. Harqoti uraa afur qaba. Uraan kun arfan tajaajila mataa isaanii qabu jechuudha. Uraa hin fulla'in yookaan immoo uraa uramee hin fulla'in immoo lama qaba. Harqoti uraa uramee hin fulla'in lama qaba. Uraaleen kun kan fakkaatan
Uraaleen kun lamaan walakkeessa arkotaa irratti argamu. Egaa uraan kun uraa hin fulla'in jedhama. Uraa lama walakkeessa arkotaa bakka lamaanuuniyyuu gam lamaanuu kan fageenya walqixa ta'e irratti argamu yookaan madaalli arkotaa walakkeessa irratti uramaa jechuudha. Uraalee arfan kana keessaa maaltu ba'a? Uraalee arfan kana keessa maaltu ba'a? Wanni uraalee arfan kana keessa ba'u maqaan loloosoo jedhama. Loloosoon maal fakkaata? Loloosoon wanti inni fakkaatu gara kanatti suuraa loloosoo ilaaluu dandeessu. Loloosoon muka mataan isaa bokkuu ta'ee muka qal'aa kan mataan isaa bokkuu ta'edha. Loloosoon kana fakkaata. Loloosoon uraa tokko qaba. Uraan loloosoo bakka amma tuqa buutee argitan kanatti argamti jechuudha. Mataan isaa bokkuudha. Bokkuun loloosoo kun kan inni itti tolfamuuf yookaan kan loloosoon muka bokkuu irraa tolfamuuf yeroo nuti uraa kana keessa gadi baafnu loloosoon kun akka inni keessa gadi hin dabarreefi jechuudha. Loloosoo kana qara qalloodhaan uraa kana keessa gadi buufna. Mee loloosoo uraa kana keessa yeroo gadi buufnu haa ilaallu. Uraan loloosoo kana keessa yeroo gadi ba'u loloosoon mataa ishee gajjallaa irratti akka funyoo yookaan wanta loloosoo kana lamaan walitti hidhu qabattuuf irratti tolfamti. Uraan kun bakka kanatti uramti jechuudha. Bakka kanatti uramti. Loloosoon hunduma kanarratti gala. Loloosoon bakka arfan kanatti gala. Wannoon isaa waluma fakkaataa jechuudha. Loloosoon waluma fakkaata. Muka garaagaraarraa tolfamuu ni danda'a. Garuu furdinni fi qal'inni isaa baay'ee murteessaa jabaa ta'uu qaba. Akkuma yeroo darbe kan gindoo irratti ilaalle kan akka ordaa, kan akka duubee, kan akka gubbee fi kanneen kana fakkaatan mukeetii wal fakkaatan irraa tolfama jechuudha. Muka ijoo ta'an irraa tolfama. Uraan loloosoo akkuma jenne wal fakkaata. Uraan loloosoo akkuma jenne wal fakkaata. Egaa loloosoo kana yeroo kaasu loloosoon gam lamaanuun iyyuu wal qixxee yookaan wal caaluu danda'a. Sababiin isaas sangoota yookaan qotiyyoon loloosoo kanatti qotan tokko furdaa tokko qal'aa ta'uu waan maluuf gam lamaanuun iyyuu loloosoon dheerinni isaa
wal caaluu danda'a. Bal'inni uraasaas akkuma kana wal caaluu danda'a. Sangaan kan nuyi ittiin qonnu saggoon isaa guddaa yoo ta'e sangoonis akkasuma gara bitaaf gara mirgaatti qotuu beekuu jechuudha. Sangaan gara mirgaatti qotu saggoon isaa furdaa bal'aa yoo ta'e karaa isaa ilaalleetu akkaataa sangaa sanaaf itti ta'u gara isaaf ta'utti garagalchinee loloosoo kan irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Loloosoon egaa yoon jalqabuma maqaa isaa isiniif barreesse natti tola. Loloosoo inni kun loloosoo jenna. Isa kanaan loloosoo jenna. Akkan taa'ee yaadutti asirraa wanna tokko jechoota haaraa baratanii itti fayyadamtu jedheetan yaada. Loloosoo kana keessa kaba'u akkuma dura isinitti hime loloosoo kana keessa kaba'u funyoo irraa akka tolfamu yookaan immoo teepha yookaan gogaa irraa akka tolfamu hudhaa akka jedhamutu jira. Hudhaan funyoodha. Funyoo mataan isii karaa tokkoon gudunfamtuu jechuudha. Funyoon kun funyoo mataan ishee karaa tokkoon gudunfamtu. Isheenis loloosoo kana keessaatiin uraa loloosoo kanaa keessa baafamti. Halluu isii jijjiiruun dirqama. Maaliif jennaan sirriitti hin mul'attu. Mataan isee kan gudunfamtee fo'aa baay'ee qalloo taate yookaan immoo xeebarraa akka tolfamte uraa kana keessa baatii jechuudha. Kana jechuun loloosoo kana walitti hiiki. Kanaan ka jennu hudhaa. Jechoonni kun baay'ee jajjaboodha. Kanaaf sirriitti qabadhaa. Hudhaa. Egaa ammallee waa'ee loloosoo hin xumurre. Loloosoon saggoo qotiyyoo akka hin nyaanneef wantoonni itti fayyadamnu faggoorraa yookaan immoo erbee yookaan bututtuu baqaqsinee bakka loloosoon keessa gadi ba'ee jiru gara saggoo sangichaa dhihaanu irra marraa jechuudha. Isa kanaan jala maraa jennee waamna. Jala maraan bakka kanarra marama jechuudha. Kun jala maraa jedhama. Inni kun erbeerra yookaan immoo bututtuurraa tolfamaa jechuudha. Bakka tokkottis gidduu kana guutummaa irratti kan maran jiru. Yoo mukisuun saggoo sangichaa kan nyaatu ta'ee gidduu kana irra guutummaa guutuutti kan maranis ni jiru. Kuni jala maraa jedhama. Isa kanaaf maqaa yoo kennu barbaachisaa ta'e egaa bakki nuunga waan ta'eef asii gadan isiniif barreessa.
jala maraa ittiin jenna. Kabaan loloosoo kana asuma irratti xumura. Waa'ee loloosoo kanuma irratti xumura. Mee amma immoo gara gubbeetti deebina. Gubbeen eenyushi? Gubbeen tajaajilli ishee maali? Gubbeen mukarraa kan tolfamtu kana boolla sila asitti uraa hin fulle hin jennee waamne, boolla lamaan uraa hin fulle hin jennee waamne kana keessa kan dhaabbattudha. Kun muka qaqalloo ammas muka akaakuu lamarraa tolfamtii jechuudha. Muki akaakuu lamaan kun humnaan karaa irra keessaa uraa isaatii itti gadi reebama yookaan immoo gadi utubama. Humnaan keessa gadi dhaabbataa jechuudha. Inni kun kan inni tajaajilu harkiftuu yookaan immoo kan gindoo fi harqota walitti hiitu. Bakka kanarra maramtee kan seentu jechuudha. Bakka kanarra maramtee kan seentu yookaan akka lamaan tolfamuu dandeessi. Bakka tokko tokkotti akkaataa isheen itti tolfamtu baay'ee waan nama ajaa'ibsiisudha. Walirra qaxxaamuruun ishee akkuma jirutti ta'ee akka kanatti micciiramee harqota gubbaa gadi ni kaa'ama jechuudha. Inni kun kan akka lakkoofsa 8 fakkaatu kun karaa kanaan loloosoo kan ol butuudhaan dursa utuu loloosoo keessa hin baasin yookaan utuma loloosoo irra jiru loloosoo kanatti diramee harqotatti diramuudhaan loloosoo isa kanas itti fidamee ol butamee keessa baafamee bakka kanatti yeroo ga'u gubbee kanarra dabarsuun gubbee kana gidduu kan seensisanidha. Inni kun immoo akkanumatti walirra maramee dachaafamee asirra gadi buufamaa jechuudha. Gubbee kana gidduu gadi buufama. Akka lamaan hojjetti jechuudha. Kanaan harkiftuu jenna. Harkiftuun kun afaan Ingiliffaatiin puular kan jennee waamudha. Harkiftuun kun afaan Ingiliffaatiin puular kan jennudha. Afaan Oromootiin akkuma isinitti himee harkiftuun kun hojiin ishee harqotaa fi gindoo walitti hidhuudha jenneera. Egaa sirriitti isinii galeera jedheen abdadha. Egaa wanti guddaan isin hubachuu qabdan tokko kan tajaajila gindoo kan yeroo darbe waxxaba fi babbattee karaa dugda duubaatiin yeroo lafa qotan biyyeen irratti hafu gaafa qotiyyoon hiikamtu yeroo qotiyyoon hiikamtu qonnaa qotanii xumuranii yeroo jedhan
yeroo qotiyyoon hiikamtu kan itti tajaajilaman yookaan biyyoo irraa haquuf kan itti gargaaraman immoo maqaan ishee haqxuu jedhamti. Haqxuun kan isheen fakkaattu akka hedduudhaan tolfamuu dandeessi. Haqxuun morma ishee qalloo, garaan ishee akka haaduutti muka irraa tolfamti. Qarri ishees akka filootii jechuudha. Haqxuun akka filoo gam lamaanuudhaan iyyuu akka albee yookaan haaduu qara itti tolchu jechuudha. Kun kan tolfamtu mukarraati. Ishuma kanatti mataa ishee kanatti finyoo tolchuudhaan finyoo kana gindoo irratti yookaan funyaan gindoo gubbaa yookaan immoo harqota qarqargam lamaanii irratti rarraafamti jechuudha. Mataa ishee keessa karaa lamaan baasuun ni danda'ama. Finyoon kun kan inni tajaajilu akka haqxuun kun yeroo hundumaa gindoo wajjiniin baatee gindoo wajjiniin galtuuf tajaajilaa jechuudha. Inni kun bakki inni itti rarraafamu bakka sila sababa malee hin tolfamne bakki amma argitan kun jechuudha. Haqxuun akka itti rarraatuuf tolfamte. Haqxuun funyoodhaan bakka kanatti rarraafamti. Akka bareedinaas ni fakkaatti jechuudha. Isheen kun egaa asitti rarraafamti jechuudha. Egaa wanti kanaan wajjiniin adeemu meeshaan hafe tokkotu jira. Ishii kana maqaa ishee isiniif barreessee gara meeshaa isii haftee sanaatti deebinee sagantaa keenya kan shaakala afaan oromoo irraa xumurra. Maqaanis kana akka hin daganneef haqxuu jedhamti. Haqxuu kan biyyee haqxu jechuudha. Haqxuun kan biyyee haqxu harqotarraa utuu hin taane gindoo karaa waxxabasaa akkasumas babattee isaa irraa kan ittiin biyyoo haqan maal jedhamti? Haqxuu jedhamti. Egaa tajaajila isaan kana wajjin ka kennu inni guddaan kan Oromoon ittiin mammaaku qacceen ofumaa rukuttee ofumaa dursa iyyitii jedhama. Qacceen egaa maal fakkaatti? Qacceen kan fakkaattu maal isheen? Qacceen maalirraa tolfamti? Qacceen kan fakkaattu funyoo qalloo dheertuu jechuudha. Funyoo qalloo dheertuudha. Qacceen funyoo qalloo dheertuudha. Akeeki qacceen itti tolfamtu funyoo fo'uudhaan
finyoo battee fo'uudhaan tolfamtii jechuudha. Qacceen karaa tokko mataan isii qalloo uraa qabduu jechuudha. Qacceen mataan ishee karaa tokko uraa tutti tolfama. Sana booda walirra marmaramuudhaan dheeraa gara qarqara dhumaa irratti baay'ee qalloo taatii jechuudha. Mataa isii irratti dabbasaa dheeraa quncee gadi yaa'ee dhufe kanatu hafa. Quncee gadi yaa'ee dhufe kanatu hafaa jechuudha. Qanceen asitti ni gudunfamti. Akka qarqarri ishee kun hin yaaneef ni gudunfamti jechuudha. Qanceen kana fakkaatti. Qanceen funyoo yookaan quncee battee sadii yeroo baay'ee kan irraa tolfamtu quncee battee sadii irraa dhahamti. Battee sadii jechuun quncee sadii wal bira qabuudhaan quncee sadan kana walitti fo'uudhaan battee yookaan funyoo dheertuu tolchuu jechuudha. Funyoo dheertuu tolchu. Qaccee kana kan ittiin murxuxxisan yookaan immoo hiixatanii kan ittiin sangaa rukutanii sangootiin akka deemanii fi jarjarsanii kan ittiin oofan, ittiin doorsisanidha. Egaa muka mataan isaa bal'oo harkaa qabachuuf kan namaa ta'u qancee kana keessa baafama. Muki kunis qancee kana keessa yeroo baafamu muka mataa bal'oo ammas karaa tokkoon kan qara fiillaa ta'etu tolfamaa jechuudha. Muki kun muka qancee jedhama. Muka qancee jedhamee waamama. Qacceen egaa akkuma beekamu qacceen kan hiyyu yeroo ittiin sangaa rukutan sangaan jarjaree kan adeemu kan qotee bulaa gargaaru jechuudha. Gargaartuu qotee bulaati. Qotee bulaan ol gad been jedhee yeroo sangaa oofu sangaan yoo jalaa deemuu dide yookaan immoo dhaga'uu dide qancee kana itti maruudhaan jarjaree akka deemu taasisaa jechuudha. Egaa muki qancee kun karaa tokkoon maaliif qara godhate? Bal'oon isaa tokkoffaa qanceen kun akka irraa gadi hin buuneef gargaara. Lammata qarri inni gadi dheeraan kun yeroo dadhaban yookaan immoo yeroo dhaabbatan qancee kana lafatti yoo kuffisan muki isaa kun bakki qabannaa biyyeedhaan xuraa'aa. Keessattuu yeroo bokkaan roobu laaqii waan ta'eef laaqiin itti diddibatee qabatanii ittiin oofuuf nama rakkisa. Kanaaf qancee kana kufees lafatti akka nama jalaa hin dhookan marga keessa akka hin banne fa'iif qancee kana ittiin lafa dhaabuudhaaf nama gargaara. Tajaajilli isaa inni guddaan qarri isaaf bal'oon isaa kun babattee irraa yookaan immoo gindoo irraa biyyee buusuudhaaf. Qarqara gamaa gamana bo'oo tokko qotanii gama yeroo ga'an yeroo gamanatti deebifatan bo'oo keessaa yeroo baasanii biyyeen gindoo irratti tuulame gindoon asii achi yeroo deebi'u bo'oo lammataa keessatti lafa sirriitti baqaqsuu dadhaba. Yeroo kana biyyeen irra tuulame babattee ulfaatee babatteen lafa dhoosuu yeroo dadhabu
qancee kanaan muka qancee kanaan biyyeen kun babattee irraa bu'aa jechuudha. Babattee irraa bu'aa jechuudha. Babatteen yeroo darbee kan ilaalle kana fakkaataa jenneera. Gindoon qarri maarrashaa yookaan kan warxaba ittiin jenne kun akkanatti taa'a. Gindoon karaa lamaan babattee qabaa jenneera. Babatteen kun gindoo keessa darbamee akkasitti wal qabatee gindoon babattee kana irra biyyoo tuulaman, babattee kana irra biyyoo tuulaman qara yookaan fiilloo muka qancee kanaan biyyoo kana asirraa haquudhaaf nama gargaara jechuudha. Asirraa haquuf nama gargaara. Egaa wanti har'a baran wanta salphaadhaa miti. Wanta salphaadhaa miti. Kanaaf mana keessanitti sirriitti irra deebi'aatii ilaalaa. Egaa ijoollee wanni har'aa wanna jajjabaa ta'uusaa isinumtuu ni hubattu. Haqxuu, loloosoo muka xiqqaa kanaan akkuma isaa kan gindoo irratti tolfamu dura waliin jenne isaan bubbee jala maraa harkiftuu hudhaa. Egaa qancee muka qancee isaan kun jechoota baay'ee barbaachisaa ta'anidha. Warri biyya ambaa keessa jirtan kana hundumaa beekuu qabdu. Dirqama beekuu qabdu jechuu otoo hin ta'in wanni isin beekuu qabdan abbootiin keenya maal keessa darbanii yookaan warri har'as qonnaan bulaa ta'anii qonna qotan kan bifa ammayyaa kan akka tiraakteerii fi kanneen biroo kan hin argatin har'allee kan isaan itti fayyadaman meeshaan qonnaa Oromoon ittiin fayyadamu maqaan isaanii maal jedhamu? Suuraadhaan maal fakkaatu jedhee namni tokko yoo isin gaafate afaan Ingiliffaatiin maqaa kana hundumaa barbaaddanii itti moggaasuu otoo hin ta'in akka inni jirutti kallattiidhaan afaanichumaan yoo afaan Ingiliffaa keessa galchitanii barreessitan baay'ee meeshaa aadaa kan qonnaa kan Oromoo beeksisuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf asirratti fuular eenyuun akka isheen taate afaan Ingiliffaatiin beekuun nama rakkisa. Kanaafuu hiikaa akkasii itti kennuu keenyarra akkuma inni jirutti harkiftuu waan tokko harkisuu ishee gindoo qabdee harkotatti hiitee harkoti gindoo harkisee akka deemu qotiyyoon harkota baatanii harkisanii yeroo deeman harkiftuun immoo gindoo sana qabdee yeroo harkiftu gindoon immoo warxaba isaa lafatti dhaabee harki namaa hordaadhaan warxaba lafatti gadi dhiibuudhaan hudduun gindoo lafa keessa yeroo gadi adeemu lafti gargar
ho'aa deema isa sanaan bo'oo jennaa jechuudha. Hojiin isaa walumaa galatti kana fakkaata. Egaa torban sanbataa walitti deebinaa hanga sittiyyuu wal gaggaafachaa maatii keessanii wajjin dudubbachaa nagaadhaan tura.